kabajamtoota daawwattoota Habro Production kun sagantaa gaafiif deebii kan guyyaarraa isiniif dhiyaatu kan yeroo kana isiniif dhiyaataa jirudha. Egaa sagantaa gaafiif deebii guyyaa irraan tanaa keessatti keessummaa keenya kabajamaa jaalatamaa kan ta'e maalummaa isaa kan asmaan kan wal laallu taha nu wajjin turaa isiniin jenna. Abo taayihaa. Bagana gaana. Maal godha? Ittaasanii maal nyitti maal nyitti? Bagana gaana dhufteen sin jeebu. Bagana gaana nooyiden bagana gaana nooyiden bagana gaana nooyiden. Maali digurra sana isinii dhagoomsa? Ndagaa malee. Na amteen siyaa ijee. Kastaati. Mee haa gaafii. Ayyatti dhiisan ma gaafii si gaafadda? Gaafaddu waan feeti. Ayyee. Mahammad Khan iddootti dhalattee fi akkasuma iddoo amma jiraataa jirtu mee hawaasa keenyaaf nuuf himi. Hayi. Tullaaftu bar. Iddoo itti dhaladhe. Hindi ni beektaami? Hindi gamaa isaanuu kanaan xarafa. Ayyee. Oga akka gakkutti haa. Haraan tokko labbaa waliin bahu. Ogachi go deemtee. Haraan qal'aan tokko kol gara bakka miyyoo diimtuu shaayii waan adda adda gurgurtu akka. Maal jaaniin waan achi gurguru waan dhugan takkaa jira bar. Kaarkittee. Kaarkittee ni beektaa barate. Kaarkittee san dhalatte. Kaarkittee sanis bar takkata nyaadde bar kaarkittee maarree jechuun isa kaarkittee jechuun maal jechuudha? Kaarkittee waa nyaatan. Waa nyaatanii mee haa waa nyaatan. Echiin gaa agee kolkuttee labbaan deemtan mas deemtee. Oga gaggortee mas ol seenta haraa tokko jira rakkoo. Garteemi deemtee jitaati? Hin deemne. Ati deemtee? Achitti ammoo ani hin deemne. Bakka mitus ta'e maaf irraa jirta? Akkasisa bakka achumatti hin dhaladhe achuma Achuma dhalatte? achumatti hin dhaladhe. Irraa haa dabarru. Maqaa Mahammad Khan eenyutu si moggaase? Mahammad Khan kana bar maqaan kun seenaa qaba bar maqaan kun maqaa kana moggaase Abbaa Shaaruu Khan. Hayi ati Abbaa Shaaruu Khanis ol beekta? Shaaruu Khan ol beekta jechuudha akkana taanaan? Hayi ijoollee duuboo ani Shaaruu Khan wajjin ilmaan adeeraniitiiw wal beekna. Amma Abbaan Shaaruu Khan adeersi ta'a jechuudha? Abbaan Shaaruu Khan abbaa kiyyaa. Akkam? Abbaan Shaaruu Khan abbuma kiyyaa naa ta'u abbaa kiyya Abbaan Shaaruu Khan. Isin lamaan obboleeyyanii? Silaawoo? Abbuma keetti si baase jechuudha? Haa. Ati amma Shaaruu Khan isii obboleeyyanii? Obboleeyya. Shaaruu Khan sirra guddaa moo sirra xiqqaa? Shaaruu Khan nara guddaadha isa. Hiriyaa naaf inni hiriyaa. Haa hiri maa'u? Naaf Shaaruu Khan wal qixa hiriyaa. Akkas taanaan abbaan akkasiin adda adda. Nuti gaafa ijoollee saayiba ture naaf inni. Saayiba ture hiriyaa naaf inni. Obboleeyyanii miti haa? Maal jechuu? Bar hiriyaa ishii jirtaa bar? Akkasisa hiriyaan namni hiriyaa isa obboleeyyanii miti isa? Obboleeyyanii miti. Akkasisa hin beekne boo hin beekne. Obboleeyyanii miti. Akkasi obboleeyyanii miti. Diraamaa dalaguu eefee galte waggaa meeqa geesse? Waggaa 30. Waggaa 30. Ati waggaa meeqaati? Wallaahi an dhiiroo an waggaa 25. An waggaa 25. Duuba osoo dhalatiin ture diraamaa waggaa 5 dalaguu jechuudha? Eega. Akkamitti dalaguu dandeesse? beeyta aartiidha wanni kuni aartii naa miti aartii. Aartii. Jechuun ati osoo hin dhalatiin namni akkamitti waa dalagaa'u? Ati jireenya addunyaa kanarra hin jirtu akkamitti dalaguu dandeesse? Aboo as ilaali haa. Tirfiqa. Tirfiin akkamii jirti? Sawanni takka bar ittiidhaan aartii kaatun maal taate? Maali gaafina kana? Dhifamaa ji rakkina sammuu qabdaatiin kun. Maal jechuu? Himi mul'ata? Hin jiru barsiisaa jiraate mul'ataami? Ganaa numaan dhiqadhee hin qabu. Meessuman gaafadhamee isheetu maa ta'u. Bara 1898 diraamaa tokko hinditti dalaydee turte yaan. Garuu diraamaa san gadi lakkifne sababni maaltu si mudateeti gad lakkisuu dhabde? Dhuga na'am dubbii dhugaa laal diraamaa san kaa. Oofne. Oggaa oofnu. Gatiin dhiifne maqaa ifumarraa dhiifne. Hin dalayneewu. Yoo hin dalayneewu? Hin dalayneewu. YouTube illee guddaa gaafsa. Guddaa YouTube. Gadhiisu kaan YouTube hin fuudhu. Ni jira YouTube gaafsan qofa. YouTube hin fuudhu kaa diraamaa hin jiru sa YouTube? Hin jiru. Hin jiru sa? Hin jiru. Ati YouTube sanuu ni beektaa? YouTube san kaa hin garre takkaati. Ati gartee?
Way silaasin garsa keeshaa qabu malee qofa wajjin mana dhiisan. YouTube. Xiqqoo takka diimtu xiqqoo takka ni jirti. Kisha khaatanii. Manatti hin dhiisan jirti. Ati YouTube sanuun beektu jechuudha keessanaan. Mee ati mee isuma gaafannaa? Yee. Irratti jiru. Eenyu faana ilaalaa jiru? Laalacha keessatti kaameraa sagantii kaameraa guddaa kan. Kaameraa guddaa kanatti namas daawwatu jira. Eenyu fa'a? Hawaasa Oromoo bal'aa kan addunyaa kana jiru. Nam meeqa? Hedduu amma tana nam 15 nam mee Hai. nam 15 gaama. Uska. Ana masala achi kasan jira? Meeqa ilaalu? Akontaay distributor. Halayyaa kan jira kama halayyaa faranjii. Halayyaa biyya faranjii jira kama. Halayyaa tu gartee mi? Halayyaa san keessaanii seentee namni silaa jiru. Hai. Atasuma jirta gartee amma? Duuba hangaari nan jiqa. Atasuma jirtaan? Asumaan jira. Yeroo namni bakka biraatti akka taasisan amma addunyaa Ameerikaa fa'a. Hai. Ingilaandi fa'a, Astiraaliyaa, Suudii fa'a, Dubaay fa'a kana kanaa silaa. Hai. Ameerikaa tan bargaa duraan takka turre. Ameerikaa takka. Ati Ameerikaa dheete jaane? Ameerikaa san gaa mucaa maqaa isaa Aamee tokko jira. Osuma guunta taa'ee dhagaa kana wajjin walii riguuti. Achumarraa faranjiin Ameerikaa baafte. Ameerikaan sun gaa Oromoodha. Bara amma Ameerikaan Oromooti silaa beekte garuu namni beeku hin jiru. Ameerikaan ta Oromooti. Ati waggaa meeqa dura dheete Ameerikaa tan? Waggaa hedduu dura dhaqee garuu achi waggaa 50 taa'e. Waggaa 50 teesse? Hai saboo ati reefu umriin tiyya waggaa 30 jetta. Umriin tiyya waggaa 25 jetta. Amma waggaa 50 taa'e jetta. Saboo yaatiin kun akkami? Naan gallee kam? Sawanni guddaan ni haadhaati maal taate? Ni waan teesse? Waggaa 50 taa'uuf deemta. Taa'uuf hin deemas taa'u. Jechuun qabrii keessatti illee taa'u achuma taa'uu deemta qabrii keessatti illee ta'u. Ati maal jirtee qabrii keessatti? Haatee amma kana waliin jiraatta. Qaaboo. Numa jiraannaa dhiisi. Ati waggaa meeqa dhaquu deemta mee Ameerikaa tan? Ameerikaa moo? Ameerikaan kun gaafa Oromooti gaa numa dhayina maal godha numa dhayina dhaqumaaf deema. Akkan laalaa jiru kanatti ati bakka ati qabruma teetu achumatti waggaa 50 taa'uu deeman fakkaata. Mee waa hundaafuu numa laallameetiin kana. Dhiisi qabrii teenya Oromoo keessa rabbi haa godhu. Ameerikaan Oromoo hin jenneeti. Oromoo achuma wayyaa. Mee gaaffii keenya kama xumuraa deemaa jirti. As laalaa. Aboo manuti karaa deemu jiran jaraatee fi godhisa. Singal lakkisnaa. Halaraa sin kee. Bunan dhuyine. Biyya hindi tana hedduu turte jaani. Biyya hindi tana faa maal faa keessa gartee maal faa jira mee waan daddaamee waan jiru mee. Waan achi isas mudatee faa jira. Way mee dhiisi. Bari hindiin sun Oromoo bar. Hindiin Oromoo. Dhiisi meesi. Hawaasni hundi ishee Oromoodha. Hindiin Oromoo. Ati hin beektu hindiin Oromoo bar. Hindiin sun gaa. Laal olla ture. Hoggaa hunda ummati yaajin burbuuna dhaabanii dhugan. Mucaa isii eenyu gaa maqaan isaa Salmaan san hoggoonta wajjibta taphannaawu ummati yaajin burbuuna dhaabaniiti yaa taphadhaan hunjaan hindiin olla nama nagaati hindiin nama nagaa nama gaari nama wajjin jiraachuu yoo dhugaa hindiin sun Oromoo hindiin nama gaari maal jettaniin gaa buna dhaabdee waan akka waan hoyitee boqqolloo fa'a fandishaa faana goote fandishaa goote buna xiqqoo nurraa qoyanii nuti giseen dhuyine yaa taphadhaan hunjaan anaa fi Salmaan faan kaane taphanna boo hindiin Oromoo hindi. Didaan hindii tana taasisu nama malee didaan biyyaa miti. Agaree akka dubbataa jirtu. Banni Arabii taphna gaafatteeti. Ambar biyya hindii guddoo sanis gaafataa jira bara. Biyya hindii boo gaafa mara biyya dhayina malee ati. Biyya hindii hin dhayine boo biyya hindii takka. Rakkoo tanaaf rakkoo qabda sin jaaba. Takkaan dhayine biyya hindii. Garuu ma dhaquu fi neda. Dhaquu feetu. Dhaquu fi neda. Didaan amma hagammaa qabaantu nama jechuudha. Ollaateetu qaalitti ollaateetu maqaa isheetu hindiidha. Silaawoo joolle maal taate. Nama gaarii sanuma. Mee gaaffii keenya gama xumuraa deemaa jirra. Hawaasa Oromoo addunyaa kana jiraniif maal jettaan? Umaan ja'uun. Wata kan jettuun? Umaan ja'uun. Egaa kabajamtoota keenya artisti Mahammad Khan jechuun nama haasoon isaa waliin laaqaati. Egaa gaafiin an gaafadhe hunda bifa tartiibaatiin adeemsaan jiru haa nama ta'u garuu keessummaa kana waa hedduu irraa baranna jennee abdii qabna. Haasoom isaa wal keessa laaqaa kana keessa waa hedduu irraa baranna jennee abdii qabna. Meegaa gaafiin keenya gama xumuraa deemaa jirti. Ammas nu wajjin turtii gaarii isin jenna nu faana tura. Mahammad Khan. Aboo gurbaa. Lafti bishaan fakkaattiin siin jedhe.
Hata nasirra taphatamu ijoollummatee ta'e taphata. Kan akka nama akka keetii kana sirriitti afeera. Akkasi. Ana wajjin nama meeqa asisiiste? Ati amma nama waliigala nama 35 mokkan egaa. Akkas taanaan kan ganama ganama fitan asitti ijabanaa godha qabaw. Ijabanaa asi godha. Lakki bakka itti ijabanaatti godhan himtu. Akkasi. Haa taate. Hawaasni Oromoo kun waan ajaa'ibaa aartii keenya irratti xiqqishoo laafina qaba. Fakkeenyaaf amma namni nu daawwataa jiru nama 15 mokkan. Osoo afaan Amaariffaatiin haasofne takki afaan biraatiin haasofne ara nama 500 nu laala. Haganuma waan ajaa'ibaa gartee nama 500. Maali? Yoo laalte hawaasni Oromoo immoo baay'inaan hawaasa Oromoo yeroo guddaa miliyoona 60. Kan nu daawwataa jiru nama 15. Isaan amma yeroo aartii hordofan hin jiran jechuu keeti. Aartii kana hordofanii aartii ifii kanas ni tuffatanii rakkinni isaanii amma fakkeenyaaf viidiyoo kanas hin daawwatan isaan hedduminaan osoo Amaariffaatiin taate immoo isaanumaa daawwata. Barri yoo abbaan if tuffate namni illee si tuffataa beeyta. Aartiin tun ni aarti walla yoo ammaan tana dhiifte ni aartiin. Aartii egaa hoggaa dura aartiin tun hamilee qabdi hamileen kaate fiidi osuma viidiyoo xiqqaa ta'e laaltee ati harka dhahuu baattee akkana jechuu baatte aartee qofti aartiin ni aarti amma sanii boqaa aartiin tun akkan arretti qabaa jabeessa akkana jabeessa qabaa jaallatee akkana jabeessa aartiin tun ka beeyta laal akka nama barbaadde beeyte saniifuu aartiin qabaa jabeessaan jaan yaa ilmaan Oromoo hanu yaa ilmaan Oromoo qabaa jabeessaan jaan aartiin tun ni aarti. Akkasi wallaahi gahee wasiif boo. Maa kan ijoollee godhatte boo eenyu. Wayna tan bistee boo. Eenyu faasitti godhe. Siira. Hawaasa Oromoo addunyaa kanarra jiraniif mee dhaamsa maal dabarsitaaf? Hawaasni Oromoo. Ati addunyaa namatti tuqu addunyaa nama haraami waan nama haraami hin tuqan. Addunyaa bara addunyaa namaa tuqaan jiru bara. Biyya addunyaa namaa nyaatan haraami rabbiin nama dhiisu akka nama jaafaka. Akkas hin baan. Biyya adda addaa jiran uummanni Oromoo kun beekaa. Uummanni Oromoo ni jiran Ameerikaa keessa. Faca'anii jiranuma akka biyya jiran. Uummata Oromoo keessa faca'ee addunyaa kana guutusan gartee isaaniif maal dhaamtaa jechuudha. Dhaamsa maal dabarsitaa? Wani dhaamuuf wal jajjabeessaa yaa Oromoo kan wal qaqqabadhaan janga. Hawaasa Oromoo addunyaa kana jirtan hundi Mahammad Khaan dhaamsa ajaa'ibaa dhaamsa guddaa isinii dabarsee jira. Mahammad Khaan aartii Oromoo jabeessaadhaa isin jaa. Aartii Oromoo bakka jirtanitti jabeessaa daawwadhaa kitaaban afaan Oromootti dubbisaa viidiyoolee afaan Oromoo jiran hunda daawwadhaa isin jaa. Aartii Oromoo bakka jirtu bakka hundatti guddisaa isin jaa. Wanni guddaan kan isin irraa eegamu isinis guddisuudha. Dhaamsa kana bakka jirtanitti hundi keessanuu gurra keessa naqattanii akka irraa gama hojiitti deebistan abdii guddaa qabna isin jenna. Asumaan amma gama xumuraatiin keenya gama xumuraa keessa jirti. Habro Production. Habro Production. Habro Profession. Habro Profession. Mee akkamiin godha? Habro Production hawaasni Oromoo addunyaa kana irra jiran hundi mee akkamitti bira haa dhaabbatan jettee hawaasa Oromootiif dhaamsa dabarsitaaf. Habro egaa isaan nama qatte dhagaanii isaanu? Amma dhagaanii. Meejii fi dhagaanii. Habro Production. Habro Profession surprise godha. Habro Profession surprise godha. Surprise godha. Subscribe chukeeti. Itti mimi. Subscribe godhaadhaa isin jechaa jira. Yaami hogga dura. Subscribe. Godhaadha. Akkasii akka like share godhaadha akka faffacaasaa addaan waliin gahaadha. Guddisaan jaan. Waan gaariidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Habro Production kun sagantaa gaafii deebiiti. Sagantaa gaafii deebii kanarratti bifa koomodiitiidhaatiin kan isinii dabarsaa jirudha. Keessummaa keenya guyyaa irraan tanaa Mahammad Khaan asumarratti gaafii keenya kan xumurree jira. Awwaana godhiste fiilim deema gogaa. Yamana asin gogaa. Nagatti. Bakka nagatti jettaan hawaasa kana dukkuta. Nagatti hawaasa keenya. Namni nagatti isaan namni isaan. Akkamitti akkas tokko man. Gaafi isaan miileen tuqqaa takka qurata fagaan. Nayaa immoo amma keetiin jabanaan godha. Dhageesse? Nagatti. Gaafi isaan heddummaatanii ami. Ulee tana. Nagatti iboo. Kabajamtoota keenya gaafiif deebii guyyaa irraan tanaa bifa kana fakkaata. Gaafiif deebii guyyaa irraan tanaa kana akka ajaa'ibatti itti bohaartan jennee abdii qabna. Hedduu daawwatu keessaniif guddaa galatoomaadha. Kan sagantaa kana gammaan tanaa isin wajji turtii godhaa ture ana obsaa Alii Huseen ogeessa kaameeraa keenya Jaafar Mahammad guddaa galatoomfannaa asumaan akka sagantaa biraa qabannee isin dhufnutti turtii gaarii isin jenna.